FM and the Zeno Radio app. kubbaa minjeessuu irratti taphataa saffisa qabudha. Taphataan kun amala qabeessa taphataa ta'es akka naamusa qabuun kan inni himamuufi sara qarqaraati irratti saffisa taphataa qabudha. Saffisni isaa gara duraatti deemee kubbaa diriibil gochuu yookaan gangalchee taphattoota bira dabarsuus kan inni danda'udha. Bara darbe garuu sababa miidhamaatiin gara ji'a jahaatti kan siqu dirree irraa fagaatee ture taphataan kun. Kanaanis qaawwii uumamaa ture iddoo isaatirra darbee sara gidduutti irrattis sara ittisa gidduutti irra taphachuudha kan inni danda'u. Nico Orelin bakka sana bu'ee Pep Guardiolaadhaaf qaawwa kan rakkina sana cufaadhaaf kan inni ture. Amma Enzo Maresca jalatti imala haaraa eegaluudhaaf waliigaltee haaraa kan inni mallatteessee waliigaltee erga mallatteessee booda baay'ee gammadeera. Kanaan dura kilaba kana waliin waan baay'ee milkeessineera. Hojiiwwan jajjaboo Pep Guardiola jalatti hojjenneerra. Ani garuu Enzo Maresca jalatti kanaan dura hojjedhee hin beeku. Wantoota yookaan jechoota yaadota hiriyoonni koo kanaan dura isaa waliin hojjetan nan dhagaa. Nama bayeessa kutataa nama akka ta'e nan beeka. Enzo Maresca leenjisaa jabaa akka ta'e Chelsea keessattis waan inni hojjete argeera. Kanaaf isa waliin taanee anis hojii jabaa kanaan dura Manchester City ittiin beekamu milkaa'insa biraa galmeessuudhaaf Enzo Maresca waliin nan hojjedhaa gammadeera jechuudhaan dubbateera. Josko Gvardiol erga waliigaltee isaa dheeresseen booda dhimma Manchester City wal qabatuun Rodriinis yaalii baqaqsanii wal'aanuu kaleessa karaa sirriidhaan kan karaa milkaa'ina ta'een xumuruu isaa ni beekamaa. Yeroo muraasaaf dirree irraa ni fagaata jedhameera. Shaampiyoonii addunyaa fi taphataan cimaan dorgommichaa Rodriin jechuudha. Waancaa addunyaatiin booda fayyaa guutuu irratti akka hin argamnee fi dugdi isaa dhukkubaa yookaan immoo miidhama dugdaa akka isa mudateedha kan himamaatiin jiru. Kanaaf ammoo dugda isaa kana yaalii baqaqsanii wal'aanuu taasifateera. Yaalii kanarraa bayyanachuuf yeroo akka isa barbaaduu fi boqonnaa illee akka isa barbaadu Enzo Maresca kan inni dubbate. Kanaaf taphni Community Shield Manchester City Arsenal waliin qabu jala kan darbu ta'a. Tariitii taphoonni torbeewwan jalqabaa Premier League England illeen taphataa kana jira darbuu hin oolu jedhamaatiin kan jiru. Taphataan ganna 30 kun miidhamaan alatti waan waliigaltee isaatis dubbii ta'eera. Warra Manchester City tasgabbii dhoweera miidhamaan ala jechuudha. Waliigaltee inni Manchester City waliin qabu 2027 ni xumurama. Waliigaltee waggaa tokko qofatu isaafa. Kanaaf Real Madrid taphataa kana mallatteessifachuuf barbaadaa jira. Ammas hin dhaabne taphataa kana hordofuu jedhamaa kan jiru kun warra Manchester City shakkisiiseera sodaa xumeera jedha The Guardian akka jedhutti yoo ta'e Manchester City waliigaltee haaraa Rodriidhaa fi akka inni mallatteessuu waliin dubbataadha kan inni jiru. Hanga danda'ame marii taasisaadha kan inni jiranii garuu hanga ammaatti waliigaltee mallatteessine. Kana hordofee Real Madrid fedhii isaa dabalaa akka jirudha kan himamaatiin jiru. Inumaayyuu maallaqni Real Madrid taphataa kanaaf dhiyeesse warra Manchester Citytu hin amansiifne yookaan immoo rifachiiseera. Akkamiin taphataa waliigalteen waggaa tokko qofti hafe kanaaf maallaqa hammana ga'u dhiyeessan kan jedhudha. Tariitii hanga paawundii miliyoona yuuroo miliyoona 60 akka Real Madrid taphataa kanaaf dhiyeessuudhaaf karoorfateedha kan himu. Kana gochuudhaaf garuu amma Real Madrid yaan diamondee gara yuuroo miliyoona 100tti maallaqa guddaadhaan mallatteessachuu waliigaleera jedhameera. Kana gochuudhaaf immoo Rodri dabalachuudhaaf faayinaansii isaanii madda galii isaanii dabalachuu yookaan guddifachuu qabu. Osoo jennuu Real Madrid bara dorgommii kana galii waliigalaa yuuroo biliyoona 1.3 argateera. Rakkoo faayinaansii kilaba hin qabneedha. Kilaba qabeenya guddaa qabu warri Los Blancos Real Madrid. Dabalataan Oriol Tchouameni akkasuma Kamavinga gurguruu barbaada. Tchouameni Manchester United ni barbaada. Isa irraa Tchouameni irraa yuuroo miliyoona 50 hanga 60 inumaayyuu hanga 70tti barbaada. Kana yoo kan argatu ta'e immoo Real Madrid galii isaanii kana maddisiisuudhaan Kamavingas dabalataan kan gurguratan yoo ta'e Rodri Manchester City irraa mallatteessifachuudha barbaadu. Dabalataan Rodri kan barbaadaa jiran kilaboonni biroos jiru. Kilabootuma Spain keessaa Barcelonanis taphattoonni sara gidduudha Frank Dong jalaan miidhamuudhaan wal qabate bakka kanarratti Rodri fidachuu barbaada jedhameera. PSG'n taphataa kana barbaada akka jiru maatiin ture garuu PSG'n taphattoota sara gidduudha hedduu waan qabuuf Fabian Ruiz dabalatee taphattoonni sara gidduutti irra jiran hedduudha. Kan PSG yaada kana akka jijjiirataa jiruudha warri PSG dha. Garuu Barcelona fi Real Madrid ammas barbaadaa jiru. Manchester City
gaafii Real Madrid euro miliyoona 60 dhiyeesse kun jiru ta'e garuu euro miliyoona 80 hanga 100 taphataa kanarraa barbaada taphaticha gadi lakkisuu hin barbaadu jedhameera euro miliyoona 80 yoo kan barbaadu garaagarummaa euro miliyoona 20ti kana tariiti Real Madrid waliigaltee kilaboota lamaanii gidduutti tokko dhiisee yookaan dhiphisanii walii isaaniif gidduutti cabsanii akka jedhamu sana jechuudha hanga euro miliyoona 60tiin itti gurguru akka hin oolle yookaan immoo gutti gurguruu danda'a jedhama waliigaltee waggaa tokko qofatu hafa waan ta'eef sanaan booda bilisaan gamas deemuudha kan inni danda'u Enzo Maresca kan jimaata darbee dubbiin kun taphataa cimaa waan ta'eef Rodriin dudubbatama malee taphatichi waliin itti fufa jechuun isaanii yaadatama waliigaltee haras dheeressuudhaaf kan inni mari'ataa jiru jechuun yaadatama Enzo Maresca taphataa cimaa namoonni barbaada anis nan barbaada akkana waliin turu Manchester City keessatti waliin hojjechuun barbaada jechuun isaanii beekama garuu warri Real Madrid taphaticharraa ija hin buqqifanne jedhamaa jira Italiin leenjisaa haaraa jarteerti leenjisaa garee biyyaalessaa barbaadaa turte Pep Guardiola amma Roberto Mancini leenjisaa garee biyyaalessaa Italii ta'uudhaan qacarame Pep Guardiola leenjisaa gochuudhaaf barbaadaa turte Italiin yeroo yookaan immoo marsaawwan sadi waancaa addunyaatti irratti hirmaachuun itti ulfaateera garee biyyaalessaa Italiidhaan amma garuu leenjisaa duraanii kan Manchester City akkasuma kan garee biyyaalessaa Italiidhaan leenjisan Roberto Mancini leenjisaa garee biyyaalessaa Italii ta'uudhaan qacarameera jedhameera keessumattuu waancaa addunyaa kan bara kanaatis haalli isiin dorgommicharratti osoo hin hirmaatin hafte warra Italii mufachiisaa ture kanarraa ka'uudhaan leenjisaa muuxannoo qabu Pep Guardiola Manchester City waliin waggaa 10 booda adda leenjisaa gochuudhaaf barbaadaadha kan isaan turanii waliinis mari'atanii lakki boqonnaan qaba yeroo boqonnaa koo maatii koo waliin dabarsuun barbaada jechuudhaan Pep Guardiola kan hooggansa warra federeeshinii kubbaa miilaa Italii ofirraa geggeesse mariidhaan booda kanarraa ka'uudhaan erga Gennaro Gattusoon garichaa waliin adda beeti leenjisaa maleedha kan turte Italiin André Pirlo leenjisaa gochuudhaaf walii galtee turte garuu Pirloon sababa kaampaanii warra Raashiyaadha kan kasaaraa taphachiisu tokko waliin hidhata qaba waliin hojjetaa ture jedhamee fi innis erga walii galameen booda kufee yookaan osoo leenjisaa garee biyyaalessaa Italii hin ta'in kan inni hafee amma federeeshiniin kubbaa miilaa Italiidha Roberto Manciniin irra deebiin leenjisaa garee biyyaalessaa Italii ta'uusaa beeksisaniiru bara 2020 Italii waliin waancaa Awurooppaa injifachuun yaadatama Roberto Mancini namni sirriin Italii leenjisuu qabu Roberto Manciniidha jedheera pirezidaantiin federeeshinii kan kubbaa miilaa Italiidha Giovanni Malagoni kanaaf amma ifatti Roberto Mancini leenjisaa garee biyyaalessaa Italii ta'uun qacarameera waancaa addunyaatitti Italiin deebisaa kan jedhu ni eegama gamanuma odeeffannuma leenjisaa wal qabatuun leenjisaa garee biyyaalessaa Firaansi ta'uufanii gaafilee kilaboota hedduurraa naaf dhiyaataa ture dide jedheera Zinedine Zidane ifatti erga leenjisaa garee biyyaalessaa Firaansi ta'uudhaan qacaramee booda yaada kenneeni taphataan seena qabeessi kan duraanii garee biyyaalessaa Italii fi akkasuma kan Real Madrid Zinedine Zidane bakka Didier Deschamps dhaabuudhaan leenjisaa garee biyyaalessaa kan Firaansi ta'uudhaan walii galtee hanga bara 2030tti mallatteesseera keessumattuu Firaansi waliin waancaa addunyaa bara 1998tiin shaampiyoonii kan ta'e Zinedine Zidane waancaa addunyaa 2006 irratti seenaa addaati kan inni qabu balleessaa Marco Materazzi irratti hojjeteen adda isaatiin itti bu'ee dirree keessatti kuffiseen kaardii diimaadhaan dirree dhaabamuun kan inni yaadatamu taphuma san irratti ture kan inni ittiin beekamu Zinedine Zidane keessumattuu tapha sanaanii haalli inni ittiin gooliin inni daqiiqaa 7ffaarratti Panenka goolii egaa garee biyyaalessaa Italii Gianluigi Buffon irratti akka nama marqa fal'aanaan afaan keessa nama kaa'utti qabee miila isaatiin Panenkan kiyyoo keessa goolii inni buusen seenaa yeroo hundumaa kubbaa miilaatiin kan inni ittiin yaadatamudha sanaan duras waancaa addunyaa 1998 shaampiyoonii taasisanaani gooliin inni adda isaatiin itti bu'ee bitaa fi mirgaan adda isaa kan bitaa fi mirgaan goolii wal fakkaattu ittiin galcheenis ni yaadatama Zinedine Zidane amma leenjisaa garee biyyaalessaa Italiidha Firaansi ta'uudhaan ifatti kan inni qacarame Zinedine Zidane taphataa ta'e seenawwan garagaraa kan inni muudannoowwan garagaraatiin ittiin beekamu taphataan seena qabeessi kun bara 2006 garee biyyaalessaatiif taphachuu erga dhaabetiin booda sanaan booda immoo hanga bara 2014tti hojii leenjisummaatis ni gallee ture sanaan booda garuu garee biyyaalessaa garee guddattoota kan Real Madrid garee baa
leenjisuudhaan hojii leenjisummaa eegalee ture. Sanaan booda gargaaraa Kaarloo Ancelotti ta'uudhaanis leenjiseera. Bara 2016 garee jalqabaa Real Madrid leenjisuudhaan waancaa Champions League kilaboota Awurooppaa 3 nama yeroo muraasa keessatti milkii hunda gonfateedha. Waancaa addunyaa fudhateera. Champions League Awurooppaa taphataas ta'ee fudhateera. Leenjisaa ta'uudhaanis waancaa Champions League Awurooppaadha 3 walitti aansee fudhateera. Kana Pep Guardiola faanuu gochuu hin dandeenye walitti aansanii fudhachuu jechuudha. Kilaboota waliin waancaa Champions League Awurooppaa Barcelona fi Manchester City faa waliin fudhatus Pep Guardiola walitti aansee waancaa Champions League Awurooppaadha kana milkeeffachuu kan hin dandeenye. Zinedine Zidane garuu walitti aansee kana kan inni milkeeffatee La Liga Spanish 2016-17 kilaba warra Los Blancos waliin milkeeffateera. Ta'us ergasii 2021 hojii leenjisummaa Real Madrid erga kaafame waggoota 5 darban hojii maleedha kan ture hojii dhabeessa jechuudha. Zinedine Zidane irra deemee gareewwan biyyaalessaa fa'aa daawwataa ture taphoota. Amma garuu federeeshiniin kubbaa miilaa Firaansi ifatti leenjisaa garee biyyaalessaa gochuudhaan qacareera. Federeeshinii kubbaa miilaa Firaansi nan galateeffadha. Diidardishoon hoggootan 10 darban hojii jabaa hojjeteera. Garee biyyaalessaa leenjisuun abjuu koo yeroo dheeraa ture. Kanaaf baay'ee gammadeera jechuudhaan federeeshiniin kubbaa miilaa Firaansis leenjisaa Zinedine Zidane taphataa seena qabeessa kana leenjisaa gochuun seenaa addaati jechuudhaan nama kana leenjisaa gochuutti gammadeeti kan inni jiru odeeffannoo